Shimala koo shimala heenaa biltsiginnaan eessa seenaa Jawaar filatamuufi. Shimala koo shimala heenaa Opidiyoon eessa seenaa yaa qeerroo si marsee. Shimala koo shimala heenaa warri gantuu eessa seenaa abaawoon nufee. Shimala koo shimala heenaa warri gantuu eessa seenaa yoo marroon nufee. Marroo kiyya marii kan lixaa falmatu jabaan akka keetii kumni yaa dhalatu. Shimala koo shimala heenaa warri gantuu eessa seenaa yoo marroon nufee. Warri gantuu eessa seenaa abaawoon dhufe. Warri gantuu eessa seenaa Jawaar filatamuufi. Warri gantuu eessa seenaa yoo marroon dhufe. Warri gantuu eessa seenaa Jawaar filatamuufi. Carraan Oromoon qabdu ishii dhumaatii kana waan goonu of eeggachaa akkaataatti deemnu of eeggachaa akkaataatti dubbannu of eeggachaa yoo hin hojjetin ammas wanti tuni nu harkaa baddi. Oppiidiyoon akka Oromiyaan jeeqamtuuf shira adda addaa hojjechaa jirti. Kanarraa qeerroon keenya of eeguu qaba. Uummanni Oromoo dhaaba keenya kaafaa'u tani uummata Oromootiif ta'u waliin fuulduratti tarkaanfachuu qaba. Carraa dhumaatiin ishiin tana. Biyya alaatis biyya keessaayis kaafaa'u waliin dhaabbachuu, Jawaar waliin dhaabbachuu, Baqqalaa Garbaa, Maraaraa Guddinaa, qeerroo waliin. Qeerroon waraana Oromiyaati. Waraana biraan qabnu. Qeerroo waraana Oromiyaati. Kanaafuu dhaaba keenya filachuu qabna. Ishii dhumaatiti, carraa ishii dhumaatiti. Injifannoon kan uummata Oromooti.